jalqabaatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruutti waraanni murna bilchiginaa barataa Waaldaa Yuunivarsiitii irraa sababa nageenyaatiif galee maatii biratti rasaasa itti roobsuun ajjeese. Barataan ajjeefamee baay'isaa Asaffaa kan jedhamu yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuun fuula maatii duratti rasaasaan erga ajjeesanii booda obboloota isaa lama ukkaamsanii deemuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Naannichatti ammoo gooliinsi maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin adeemsifamu nageenya hawaasaa jeeqee jira. Ijoo keenya itti aanuun godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti jiraata ganda Daglagalaa Jiddaa kan ta'e obbo Siidaa Daliilaa shanee wajjin hidhata qabda jechuun humnoonni bilchiginaa hidhanii jiraachuun himame. Obbo Siidaa Daliilaa manguddoo ganna 78ti. Manguddoon kun qonnaan bulaa jireenya isaa jiraatuu fi jaarsa biyyaati. Erga bara wayyaanee keessa hidhamanii bahanii ajandaa siyaasaa kamirraa walaba ta'anii jiraachaa akka jiran miseensa maatii irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Obbo Daliilaan magaalaa Adulaalaa jedhamtutti erga hidhamanii torbee tokko lakkoofsisanii jiru. Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti dargaggoonni hedduun sababii tokko malee waraana mootummaatiin butamuun hidhamaa jiran jedhame. Guyyoota muraasaan dura dargaggoonni 5 humnoota kanneeniin butaman tarreen maqaan isaanii Aaneesoo Waariyoo, Kaamiloo Abdurrahmaan, Fu'aad Muusaa, Ibsaa Jamaalee fi Boonsaa yeroof maqaan abbaa isaa kan hin baramnedha. Isaan malees namoonni biroo torbaanotaan dura hidhaman baay'ee yoo ta'an hamma ammaatti murtee tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jechuun maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Oduma wal qabateen godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti waraanni bilchiginaa namoota nagaa adamsanii hidhuu fi doorsisaa jiraachuun dhagahame. Barataa barnoota amantaa Muslimaa kan ta'e namni maqaan isaa Abdallaa Yusuf jedhamu shanee wajjin hidhata qabda jechuun poolisii humna addaa Oromiyaatiin butamee achi buuteen isaa erga dhabame booda mana hidhaa magaalaa Hararitti argame jechuun jiraataan naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Erga Harar jiraachuu isaa maatiin baranii boodas achi butanii baatiiwwaniif dhabamsiisanii turani. Yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Sabbataatti argame. Namni kun erga humnoota kanneeniin butamee ji'a 5 ol ta'us hanga ammaatti murtii takka malee manneen hidhaa kanneenitti dararamaa jiru jedha. Maddi keenya naannicharraa OMN bilbilaan dubbise. Godina Walloo aanaalee garagaraatti dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa dhaabanii waan jiraniif uummanni akka seeftineetii fayyadamu amansiisaa jechuun kaabineen hawaasa walgahii teessisaa jiraachuun himame. Waltajjichi maqaa deeggarsa seeftineetiitiin taa'amaa jiru kun ammoo duula uummata bilchiginaa jala hiriirsuutii jechuun jiraattonni komataa jiru. Waltajjichi kun aanaalee Walloo, Daawwaa Caffaa, Artummaa Fursii, Baatee, Daawwee Haarawaa fi kanneen birootti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF to'atan keessatti haleellaan qilleensarraa raawwatame. Haleellaan qilleensaa humnoota TPLF irratti naannoo dhiheenya magaalaa Urgeessaa fi Wagalxeenaa akkasumas ammoo gara bahaatiin daandii Amaaraa fi Affaar wal qunnamsiisuu irratti raawwatamu dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa madda oduu Rooyitersitti himanii jiru. Geetaachoo Raddaa yaada Rooyitersiif kennaniin haleellaan qilleensaa kun naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF qubatan irratti kan raawwatamedha jechuun kan ibsan yommuu ta'u kun ammoo akeekkachiiftuu haleellaa jabaatii jedhanii jiru. Tolee hojjamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon irraaf qabannee dhiyaannee kanuma fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Hangama xiyyaa nagaatti isin jecha qophiilee OMN tanneen hafan daawwadha. Jalqabaatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruutti waraanni murna bilchiginaa barataa Waaldaa Yuunivarsiitii irraa sababa nageenyaatiif galee maatii biratti rasaasa itti roobsuun ajjeese.
barataan ajjeefamee baay'isaa Asaffaa kan jedhamu yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuun fuula maatii duratti rasaasaan erga ajjeesanii booda obboloota isaa lama ukkaamsanii deemuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Naannichatti ammoo gooliinsi maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin adeemsifamu nageenya hawaasaa jeeqee jira. Ijoo keenya itti aanuun godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti jiraata ganda Daglagalaa Jiddaa kan ta'e obbo Siidaa Daliilaa Shanee wajjin hidhata qabda jechuun humnoonni bilchiginnaa hidhanii jiraachuun himame. Obbo Siidaa Daliilaa manguddoo ganna 78ti. Manguddoon kun qonnaan bulaa jireenya isaa jiraatuu fi jaarsa biyyaati. Erga bara wayyaanee keessa hidhamanii bahanii ajandaa siyaasaa kamirraa'uu walaba ta'anii jiraachaa akka jiran miseensa maatii irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Obbo Daliilaan magaalaa Adulaalaa Jaamtutti erga hidhamanii torbee tokko lakkoofsisanii jiru. Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti dargaggoonni hedduun sababii tokko malee waraana mootummaatiin butamuun hidhamaa jiran jaame. Guyyoota muraasaan dura dargaggoonni 5 humnoota kanneeniin butaman tarreen maqaan isaanii Aaneesoo Waariyoo, Kaamiloo Abdurrahmaan, Fu'aad Muusaa, Ibsaa Jamaalii fi Boonsaa yeroof maqaan abbaa isaa kan hin baramnedha. Isaan malees namoonni biroo torbaanotaan dura hidhaman baay'ee yoo ta'an hamma ammaatti murtee tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jechuun maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Oduma wal qabateen godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti waraanni bilchiginnaa namoota nagaa adamsanii hidhuu fi doorsisaa jiraachuun dhagahame. Barataa barnoota amantaa musliimaa kan ta'e namni maqaan isaa Abdallaa Yusuf jedhamu Shanee wajjin hidhata qabda jechuun poolisii humna addaa Oromiyaatiin butamee achi buuteen isaa erga dhabame booda mana hidhaa magaalaa Hararitti argame jechuun jiraataan naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Erga Harar jiraachuu isaa maatiin baranii boodas achi butanii baatiiwwaniif dhabamsiisanii turani. Yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Sabbataatti argame. Namni kun erga humnoota kanneeniin butame ji'a 5 ol ta'us hanga ammaatti murtii takka malee manneen hidhaa kanneenitti dararamaa jiru jaa. Majji keenya naannicharraa OMN bilbilaan dubbise. Godina Walloo aanaalee garagaraatti dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa dhaabanii waan jiraniif uummanni akka seeftineetii fayyadamu amansiisaa jechuun kaabineen hawaasa walgahii teessisaa jiraachuun himame. Waltajjichi maqaa deeggarsa seeftineetiitiin taa'amaa jiru kun ammoo duula uummata bilchiginnaa jala hiriirsuutii jechuun jiraattonni komataa jiru. Waltajjichi kun aanaalee Walloo, Daawwaa Caffaa, Arxummaa Fursii, Baatee, Daawwee Haarawaa fi kanneen birootti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF to'atan keessatti haleellaan qilleensarraa raawwatame. Haleellaan qilleensaa humnoota TPLF irratti naannoo dhiheenya magaalaa Urgeessaa fi Wagalxeenaa akkasumas ammoo gara bahaatiin daandii Amaaraa fi Affaar wal qunnamsiisuu irratti raawwatamu dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa madda oduu Rooyitersitti himanii jiru. Geetaachoo Raddaa yaada Rooyitersiif kennaniin haleellaan qilleensaa kun naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF qubatan irratti kan raawwatamedha jechuun kan ibsan yommuu ta'u kun ammoo akeekkachiiftuu haleellaa jabaatii ja'anii jiru. Tole hojjamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon irraaf qabannee dhiyaannee kanuma fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Hanga mukiyyaan nagaatti isin jecha qophiilee OMN tanneen hafan daawwadhaa.